Amikon afaanota kudha lama waliin odeeffannoo uummata biraan gahaa jiru sabdaneessummaa kan itti mul'iseedha jedhame. Amikon xiqqaarraa eegalee qorumsa isa mudate hunda darbee miidiyaa guddataa dhufee ta'uu hojii raawwachiisaan Amikoo gaazexeessaa Muluqan Saxxiyyee himaniiru. Dabalatasaa haalattaanu qindeessineera. አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንን ሙዴ ቶርባ በረኩደ ሰገል 87 maxxansaa gaazexaa Bakur jedhamuun hojiisaa tokko jedhee eegale. Kaayyoon hundeeffamasaas haala jireenya uummattoota naannichaa, soonaa, duudhaa fi aadaa uummattoota naannichaa keessa jiraatan uummattoota biroof beeksisuu fi uummanni naannichaa uummata obbolaasaa Itoophiyaanota waliin tokkummaa fi jaalalaan akka waliin jiraatu taasisuufidha. Mul'anni fi ergamni isaa kana kan ta'e Amaara Miidiyaa Koorporeeshiniin sabaa fi sablammoonni hundi naannicha keessa jiraatan afaan dhaloota isaaniin odeeffannoo akka argatan yaaduun bara 2008tti afaan Oromoo, afaan Hawwii fi afaan Himxaanaan tamsaasa televiizyinii akka argatan taasiseera. Amikon tamsaasa televiizyinii afaan Oromoo kan itti jalqabee waggaa 10ffaa kabajaa jira. Amikon odeeffannoo waqtawaa afaanota garaagaraan hawaasa bal'aaf dhaqqabamaa taasisuun gahee isaa bahachaa jiraachuu bulchiinsa sablammii Oromootti jiraattonni aanaa Jillee Dhummuggaa himaniiru. Amikon afaanota 12 waliin odeeffannoo dhaqqabsiisuun tokkummaa fi sabdaneessummaa qabatamaan mirkaneessaa jiraachuu hubachisaniiru. Afaanota hedduu miidiyaan dabarsaa jira. Miidiyaan afaan dabarsu keessatti jechaadha. Babal'achuun miidiyaa kun yookaan immoo carraan uummataaf kennu miidiyaan gara afaan 12dha kan inni dabarsaa jiru. Afaan addunyaa fi afaan biyyoota keessaa jechaadha. Biyya kana keessatti yookaan immoo akka naannoo Amaaraatti yoo fudhanne godinoota sabaaf sablammoota hedduu keessatti qabatee waan jiruuf afaan kanaan fayyadamuun uummataaf faayidaa guddaa qabachaadha. Maaliif uummanni afaan mataa isaa danda'uun itti fayyadamee jechaadha ergaa mataa isaa dabarfachuu waan danda'uuf miidiyaan uummataaf ፋይዳ ጉዳይ ካንሞ ቀበኛ ጉዳይ በልዩ ልዩ ዞኖች ተከፋፈሉ ስላሉ ከነዛ አንፃር ተደራሽ ማድረጉ ይበል የሚያሰኝ ነው እና ይህ ነገር ወደ ሌሎችም ተሞክሮ ሄዶ ማህበረሰባቸውን ባቀፈ መልኩ ህብረ ብሔራዊነት በሚገልጽ መልኩ ይህ ነገር መደረጉ ለማህበረሰቡ የኔነትን ስሜት ስለሚያሳይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ቴሌቪዥን ናኖ አማራ አሚኮን ኤጋ ዳመኒ ኩኒ yeroo dheeraadhaaf hojii hojjetaa kan turedha. Keessaahu karaa reediyootiin gara waggaa 20 olii akka hojjetaa ture. Karaa televiiziyooniin immoo gara waggaa 10 gahee jira. Yoo xiqqaate gara afaan 12tiin kan naannoo kana keessatti hojjetaa jiru. Akka naannoo kanaatitti afaan 12 kana afaan sabaa fi sablammoota naannoo Amaaraa keessa jiran hundumaa walitti qabee sabab sablammoota godinoota naannoo Amaaraa keessa jiran fakkeenya kan akka Hawwii kan Oromoo zoonii uummanni Oromoodha godina mataa isaa danda'e qaba Hawwiin hin qaba Waagimira giraan jira isaan kun hundi isaaniitu afaan isaaniitiin akka tajaajilaman kanarra darbee afaawwan akka Affaar Sumaalee faa dabalatee afaan Ingiliffaa faadhaan qophiiwwan garaagaraa dhiyeessee haalli oduu itti dhiyeessaa jiru jira. Inni kun guddina biyya tanaatiifis guddina naannoo kanaatiifis baay'ee kan nama gammachiisudha. Kuni jabaatee itti deemuu qabaa kan jiru barbaadeeti. Amikon bulchiinsa sablammichaatti afaan aadaa fi waliin jireenya uummatichaa beeksisuu keessatti hojii guddaa hojjechaa jiraachuu kan kaasan jiraattonni kunniin gara fuulduraattis gara uummataatti gadi bu'uun rakkoo uummataa hiikuuf hojjechuu akka qabu yaadachisaniiru. Miidiyaan kun gara aanaatti garseenee gandatti seenee itti hojjetee uummanni ganda rakkoo isa keessa jiru baasee ibsachuu waan danda'uuf inni kun faayidaa miidiyaadha waan ta'eef gara fuulduraatti kan irratti hojjetanii bu'aa qabeessa ta'edha ni yaadachaa. Inni biraa godina keenyatti fakkeenya yoo fudhanne godinni keenya afaan Oromootiin oduun qophiin oduudhaa jira qophiin reediyoo fi televiziyooniidhaa jira. Isaan kun akka sirriitti itti fayyadamamee itti deemamu irratti hojjetamu haalli itti ta'ee irratti hojjetamaa jiru jira. Inni kun garuu akka lafa qabatu sirriitti oduu irratti hojjetame. Bu'aan isaa faayidaan isaa afaan kana sabaa fi sablammoonni hunduu akka faayidaa itti oolaniif haalli Amikoon itti dhiyeessee qophii kana itti deemaa jiru kan nama gammachiisudha jechuudha. በሰፊ መስራት አለበት ብዬ የማስበው የማህበረሰቡ ችግሮችን ምን ይመስላሉ ሚዲያ ላይ በመዋልና እንዲታዩ በማድረግ መፍትሄ እንዲያገኙ ትልቅ ስራ ቢሰራ ቡልቻን ኦላና ቡልቺንሰ ሰብለሚ ኦሮሞ ኦቦ አህመድ አሊ Amikon ijaarsa biyyaa keessatti gumaacha olaanaa taasisaa jiraachuu himaniiru. Bulchiinsa sablammichaattis nageenya waaraa fiduu fi misoomaa keessatti faayidaan inni qabu guddaa ta'uu kaasaniiru. Amaara Miidiyaa Koorporeeshin dhaabbata hooggansa ijaarsa keessatti gahee olaanaa qabu
carraa kanaan bulchiinsa saba keenyaa sadarkaa ammarra qaqqabne kanatti nu qaqqabsiisuu kan danda'e qaama hooggansa keessaa humna addaa ta'e kan nu gargaaraa ture dhaabbata Amaaraa Miidiyaa Korporeeshiniidha. Carraa godina kanatti misoomsuutii fi nageenya waaraa fiduudhaaf carraaqqii bal'aa waan nu faana godhaniif galatan isaaniif qaba. Karaa biraatiin immoo bulchiinsa saba keenyaa irratti hojii amma jalqabame kana fuula duratti haala amma jalqabneen wal dhageenyee hojii sabquunnamtii cimaa hariiroo mootummaa fi uummata gidduu jiru akka riqichatti tajaajiluudhaan jabaatee dhaabbanni kun akka fuulduratti cimatee deemuun ergaa kun kaasa. Dhaabbanni kun sagantaa hooggansa ijaarsa keessatti sirna ijaaruu keessatti dhaloota qaruu keessatti bifa dookumantariitii fi bifa sagantaatiin hojiiwwan kana fuulduratti akka hojii xiyyeeffannoo tokkotti yoo qabate haala amma jiru kanarraa fooyya'insa guddaa akka fudhachuu dandeenyu kaasuudhaan barbaada. Jiraawwachisaan Amaaraa Miidiyaa Korporeeshin Muluqan Saxxiyyee Amikoon waan xiqqoorraa jalqabee yeroo ammaa afaanota hedduun odeeffannoo dhaqqabsiisaa jiraachuu himaniiru. እንግዲህ ያው አሚኮ በትንሹ እየጀመረ በፈተናም ውስጥ ሆኖ አሚኮን ዋን ጥቆቲን ጀልቀቤ ቆርማንተ ኬሰስቴ ተጃጅለሳ ጉድሳ ጅራ አዳን ኬኛ ከነዳ አሚኮን ከኔ ገሌ ተጃጅለ ጥቆዳኒ ይሮማ ቻናሊ ቴሌቪዥኒ ለማፊ ቻናሊ ራዲዮ ሄዱ ቀባ ወጋ ኩዳን ተምሳሳ ፋኖታፍ ከነቀቤ ጥቆራ ጀልቀቡን ዋንቴፍ ሆጂ ኬኛ ፉልዱራፍ ሁምነ ጉዳ ኑፍታ ሚዲያን ዮጭማቴ አዳን ጉደቻ ዴማ Aadaan yoo guddate immoo bakkeewwan hawwata tuurizimiis ni daawwatamu. Qabeenya qabnuu fi fuullee keenya caalaatti ijaaruu ni dandeenya. Humna diinagdee keenyaas guddisuu ni danda'a. Kanaanis hojiilee keenya cimsinee itti fufsiisna. እዚህ ላይ ከፍተኛ ስራዎቻችን አጠናክረን እንቀጥላለን.